nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziks Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaa kiyya. Egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 9 boqonnaa 7ffaa kutaa 3ffaa qabaddee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa kutaa har'aa keessatti kan ilaallu 7.6 conversion between temperature scales. Egaa yuunitoota yookiin immoo iskeeliiwwan temperaturaa gidduutti jijjiirraa egaa temperature scales sadi ilaalleerra jechuudha. Kutaa darbii keessatti yoo hin ilaalle duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Kelvin, Celsius fi Fahrenheit ilaalle turre jechuudha. Iskeelota sadan kana tokko gara tokkotti akkamitti akka jijjiirru sadan isaanii sirriitti ilaalla jechuudha. Kutaa har'aa keessatti kanaafuu isinis chaanalichaaf haaraa yookiin keessummaa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoon like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa akka dhaqqabuuf gahee keessan badhaa akkasumas chaanaliin ni jajjabeessaa. Isin jecha amma kallattumaan qabiyyee keenya har'aa kan jalqabnu ta'a jechuudha. Akkasumas PDF viidiyoo kana yoo barbaaddan description box keessatti Telegram channelii itti argattan isiniifan ka'a achi keessa galtanii argachuu dandeessu. Akkasumas channelichas share waliif godhaa isinillee join godhaa jechuudha. Amma haa jalqabnu. Yeroo darbe gaaffii isin gaafadheen ture jechuudha. Gaaffii lama isin gaafadheen ture isaan deebisneet gara qabiyyee irraatti dabarra jechuudha. Gaaffiin inni jalqabaa what is absolute zero? Egaa yeroo darbe yommuu ilaallu termii kana ilaallee turre jechuudha. Yookiin immoo phrase kana ilaallee turre absolute zero jechuun maal jechuudha innee ilaalleerra baranneerra isuma barattan san immoo wal yaadachiisuudhaaf jechuudha. Absolute zero is the lowest possible temperature that can theoretically be reached where the motion of particles that make up matter nearly stops completely. Egaa absolute zero kan jennuun kun sadarkaadhuma practically miti sadarkaadhuma theorytu yookiin immoo sadarkaadhuma yaadiddamaattu temperature xiqqaan yuunivarsiitii keessatti nuyi qabaachuu dandeenyu temperature absolute zero jennu kana jechuudha. Temperature kana irratti partikiliin wanta kamiitu yookiin immoo partikilii maatarii kamiyyuu sochii akka dhaabudha jechuudha. Is denoted as 0 Kelvin or negative 273.15 degrees Celsius or negative 459.67 degree Fahrenheit. Egaa absolute zero kan jennuun kuni iskeeliiwwan keenya sadan har'a garamii jijjiira inni ilaallu kanaan yommuu ibsinu 0 Kelviniin absolute zero dha jechuudha. So 0 Kelvinii kana gara Celsiusitti negative 273.15 Fahrenheitidhaan immoo negative 459.67 ta'a jechuudha. Kanaaf absolute zero kan jennu isa kanadha jechuudha. Absolute zero jechuun temperature isa xiqqaa yuunivarsiitii yookiin immoo hawaa keessatti nuyi theoretically practically gonkumaa temperature kana tarii argachuu dhiisuu dandeenya yookiin safaruu dhiisuu dandeenya. Garuu theoretically iyyuu sadarkaa yaadaddamaatti temperature kana gadi hin jiru jechuudha. The second one is describe the principle behind a thermocouple thermometer. Egaa yeroo darbe gosoota termomeetroota garaagaraa ilaalaa turre jechuudha. Isa keessaa akkaataa thermocouplein ittiin hojjetu ibsii jedha. Principlein duuba isaa jiru maalidha kan jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf thermocouplein keenya kana yoo ta'e kutaa darbe keessatti sirriitti ilaalleerra jechuudha. The thermocouple generates a voltage that depends on the difference in temperature between the two junctions. Egaa thermocouple kun voltage maddisiisu jechuudha. Voltage maddisiisu fiixee tokko temperature baratamaa keessattuu cabbeerra akka goonu yeroo darbe ilaalleerra jechuudha. Fiixee tokko immoo kan temperature isaa safaruu barbaanne wanta temperature isaa safaruu barbaanne sanarraa irra keenyeen booda thermocouple maal godha jechuudha. Garaagarummaa temperature kana irraa voltage maddisiisa jechuudha. Voltage maddisiisa. Thermocouple thermometers contain electronic circuits that amplify the voltage signal and convert it into a readable temperature value. Egaa voltage madde kun immoo thermocouple maal qabu jechuudha. Circuitii mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Kan maal godhu voltagein uumamtu kun baay'ee xiqqoodha. Voltage kana guddiseet akkasuma gara maalitti jijjiira jechuudha. Gara gatii temperature yookiin immoo temperature nuyi dubbisuu dandeenyu irratti display yookiin screen keenya irratti nu agarsiisa jechuudha. The converted temperature value is then displayed on digital or analog readout for the user to read. Egaa erga electronic circuitiin keenya voltage siniine sana yookiin immoo voltage cobe sana guddisee akkasuma gara gatii temperatureatti nu jijjiire booda thermocouplein keenya dijitaalas haa ta'u analogis haa ta'u dubbisa sana temperature hamma kanaati jenneet argachuu dandeenya jechuudha. Principle kanaan hojjeta. Kan hunda isaanii immoo isin irra deebitanii akkamitti akka hojjetan yaadachuu qabdu jechuudha. Isin yaadachiisuu fi amma qabiyyee keenya haa jalqabnu. Conversion between temperature scales. Jijjiirraa iskeeliiwwan yuunitoota temperature gidduutti taasifnudha jechuudha. The first one is temperature conversion between degree Celsius and Fahrenheit scale.
gatii tempereecharaa digirii seelsheesii fi faranaayiti gidduutti akkamitti wal jijjiira yookiin immoo foormulaan isaanii akkamitti dhufa kan jedhu ilaalla jechuudha. The formulas for converting between Celsius and Fahrenheit temperatures are derived from the defining points of each scale, the freezing and boiling points of water. Egaa yuunitoota kana yookiin immoo foormulaa Fahrenheit gara Celsius akkasumas Celsius gara Fahrenheit jijjiiru argachuudhaaf definitionii iskeeliiwwan kanaa bira dhaqna jechuudha. Egaa definitioniin iskeelota hundaatu maalirraa ka'a jechuudha? Freezing fi boiling point of water dha jechuudha. So isarratti hundoofneet foormulaa keenya kaawwannaa jechuudha. Foormulaan keenya akkam ta'a? Fakkeenyaaf kan Celsius fi Fahrenheit ilaalaa jirra waan ta'eef temperature iskeelii Celsiusitiin nuu kenname hir'isuu ice point in degree Celsius. Qabxii baqina cabbii yookiin immoo qabxii qorina bishaanii gara cabbiitti jechuudha. Hiruu steam point qabxii hurkaa'uu bishaan yookiin immoo qabxii danfina bishaanii hir'isuu qabxii baqina cabbii digirii seelsiyeesiidhaan jechuudha. Gara kanaan kan jiran hundi isaanii gama kana soo dhuftan akkasuma jechuudha. TF gatii Fahrenheitiidhaan nuu kenname hir'isuu ice point in Fahrenheit. Qabxii baqina cabbii yookiin immoo qabxii qorina bishaanii gara cabbiitti digirii Fahrenheitiidhaan hiruu steam point in Fahrenheit. Qabxii hurkaa'uu bishaanii yookiin immoo qabxii danfina bishaanii Fahrenheitiidhaan hir'isuu qabxii baqina cabbii Fahrenheitiidhaan jechuudha. Gama lamaaniinuu lakkoofsonni kun yeroo hunda wal qixa ta'uu jechuudha. So hariiroo kanatti fayyadamneet foormulaawwan keenya Fahrenheitiifis Celsiusiifis derive goona jechuudha. Egaa foormulaan kun hunda isaaniitiif tokko gara tokkotti jijjiiruudhaaf hunda isaaniitiif dhaabbataadha jechuudha. Inni kun ijoodha waan ta'eef isa kana sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Tempereechara Celsiusiidhaan isinii kenname hir'isuu qabxii baqina cabbii hiruu qabxii danfina bishaanii hir'isuu qabxii baqina cabbiin wal qixa ammas tempereechara gosa biraatiin isinii kenname. Kelvinii ta'uu danda'a, Fahrenheit ta'uu danda'a. Qabxiin isin fudhattan garuu yookiin immoo yuunitiin isin gama tokkotti fudhattan iddoo hundatti wal fakkaataa ta'uu yaadachuu qabdu jechuudha. Foormulaa kanaaf proof yommuu goonu TC temperature Celsiusiidhaan nuu kenname hir'isuu qabxiin baqina cabbii Celsiusiidhaan meeqa 0 degree Celsiusidha jechuudha. Hiruu qabxiin danfina bishaanii Celsiusiidhaan 100 degree Celsiusidha. Hir'isuu qabxiin baqina cabbii 0 degree Celsiusidha jechuudha. Gara Fahrenheitiitti immoo dhufna. Temperature Fahrenheitiidhaan nuu kenname tokko hir'isuu 32 degree Fahrenheit. Egaa 32 degree Fahrenheitiin kun qabxii baqina cabbii Fahrenheitiidhaan jechuudha. Irra qabxii danfina bishaanii steam point in Fahrenheit 212 degree Fahrenheit minus ice point in Fahrenheit 32 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Isa kana qabna jechuudha. Yommuu isa kana salphisnu amma 0 gama bitaatiin jira kana 0 asitti jiran kana kan degree Celsiusii garaagarummaa uumaatuun fidu waan ta'eef hambisuu dandeenya jechuudha. Yommuu hambisnu maal arganna? TC temperature Celsius nuu kenname hiruu 100 degree Celsius wal qixa isa gama kana jiru. Temperature Fahrenheitiidhaan nuu kenname hir'isuu 32 degree Fahrenheit hiruu 180 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. From this relation, we determine the following two formulas that help to convert temperature from degree Celsius scale to Fahrenheit scale and vice versa. Egaa relationii kana relationii isa kam jechuudha? Relationii inni kun isiniif ijoodha jechuudha. Celsius fi Fahrenheit gara tokkotti jijjiiruuf formulaan keessan isuma kana yoo jennayyuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana yoo beektan tokko gara tokkotti salphaatti jijjiirachuu yookiin immoo foormulaa xumuraa salphifattanii ofuma keessanii kaawwachuu ni dandeessu jechuudha. Mee jalqaba irratti Fahrenheit gara akkamitti gara Celsiusitti jijjiirra kan jedhu ilaalla jechuudha. Fahrenheit to Celsius. Okay, jalqaba yuunitii keenya yookiin immoo hariiroo sila keewwanne isaan barreessina xumura irratti kan keenya isaan jechuudha. Iskeelii Celsiusii hiruu 100 degree Celsiusii hiruu temperature iskeelii Fahrenheit hir'isuu 32 degree Fahrenheit hiruu 180 Fahrenheit jechuudha. Isa kana qabna jechuudha. Isa kanarraa nuyi amma kan nuu kenname eenyuun jennee consider goone jechuudha. Fahrenheitiidhaan nuu kenname Celsiusitti jijjiiruuf jechuudha. So isuma kana herreega salphaadha jechuudha. Kuni gama lamaayyuu 100n baay'isnaa jechuudha. Yommuu gama layyuu 100n baay'isnu T over 100 degree Celsius times 100 degree Celsius equals to TF minus 32 degree Fahrenheit over 180 degree Fahrenheit times 100 degree Celsius. Egaa unit isaanii kana kanaan biratti isinii barreesseef
Yuunitiin isaallee dirqama dhufuu qaba jechuudha. Lakkoofsa qofa osoo hin ta'in foormulaa keessaniin tartiibaan deemtanii yommuu hojjettan yuunitiin isaallee isiniif dhufuu qaba jechuudha. So 100 degree Celsius baay'isuu jalarraa 100 degree Celsius qabna, gubbaarraa 100 degree Celsius qabna wal balleessaa jechuudha. So kan nu hafu maal ta'a jechuudha? Tiisiin nu hafa jechuudha gama kanatti. Tiisiin yommuu nu hafu gama kanarraa immoo 100 irra 180 qabna jechuudha. Isa kana yommuu hawaa gaasaanii yookiin immoo hirmaataa walii guddichaatiin salphisnu 5/9 ta'a jechuudha. 20 kanas 20 yoo salphistan 5 kanas 20 yoo salphistan 9 argattu jechuudha. So temperature tokko degree Fahrenheittiin yoo isin kenname Celsiusitti jijjiiruu barbaaddan foormulaa kanaan argattu jechuudha. T is equals to 5/9 times egaa hunda isaatiif jechuudha times TF temperature Fahrenheittiin isin kenname hir'isuu 32 degree Celsius ta'a jechuudha. Egaa foormulaan kun dirqama degree Celsius ni dhufuu qaba jechuudha. Akkamitti dhufaa yoo jettan kun iddoo kanatti ilaala. TF kun Fahrenheitidhaan kunis Fahrenheitidhaan kunis Fahrenheitidhaan. Kanaafuu Fahrenheitiin kun hunda isaatiif dhaabbate Fahrenheit kun lamaan asitti wal balleessu asii lakkoofsa qofa qabna 100 degree Celsius kun nu qabatee dhufee iddoo kanatti degree Celsiusdhaan arganna jechuudha. Kanaafuu foormulaan Fahrenheitidhaa gara Celsiusitti ittiin jijjiirru isa kana fakkaata jechuudha. Baay'ee salphaadha. Hariiroo isa jalqaba irratti dubbanne yookiin immoo hariiroo isa kana yoo beektan salphaatti lakkoofsa kana argachuu ni dandeessu yookiin immoo isuma kana keessa yoo gashitanii hojjettan sirrii argattu jechuudha. The second one is Celsius to Fahrenheit. Amma immoo Celsius nu kenname akkamitti gara Fahrenheititti jijjiira kan jedhu ilaalla jechuudha. Hariiroodhuma jalqabaa sana barreeffanna. Hariirichi TC over 100 degree Celsius equals to TF minus 32 degree Fahrenheit over 180 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Kanaan booda amma immoo kan nu kenname Celsiusidha Fahrenheit barbaadna jechuudha. Fahrenheit barbaaduudhaaf Fahrenheit as jiru kana isa kana TF kan jedhu kana kophaatti hambifachuu qabna waan ta'eef gamalachuu 180 degree Fahrenheit dhaan baay'isna jechuudha. So TC over 100 degree Celsius times 180 degree Fahrenheit is equals to TF minus 32 degree Fahrenheit over 180 degree Fahrenheit times 180 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. 180 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Kana yommuu salphisnu egaa isa kana gara kanatti fidachuu dandeenya jechuudha. TF minus 32 degree Fahrenheit maaliif asitti 180 kun 180 kanaan salphisuu yookiin immoo balleessuu dandeenya waan ta'eef jechuudha. Walqixa inni kun immoo maal ta'a jechuudha 180 baay'isuu TC over 100 degree Celsius ta'a jechuudha. So 180 degree Fahrenheit TC kun Celsiusdhaan akka ta'e beekamaadha over 100 degree Celsius ta'a jechuudha. So TC'n asitti nuu kenname kun degree Celsius qaba waan ta'eef degree Celsius'n as jiruu fi as jiru kun wal balleessaa asii Fahrenheit qofa qabaanna jechuudha. Asiis maal qofa qabaanna jechuudha? Degree Fahrenheit qofa qabaanna jechuudha. Zen amma nuyi amma kaayyoon keenya guddaan TF kana kophaatti hambifachuudha jechuudha. TF kana maal gochuudha? Kophaatti hambifachuudha. So TF kophaatti hambifachuudhaaf maal goona jechuudha? Gamalachuu 32 itti daanaa jechuudha. Yeroo sana maal arganna? TF is equals to 180 degree Fahrenheit over 100 degree Celsius times TC temperature Celsiusdhaan nu kenname ida'uu 32 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Kanaafuu 180 irra dhibbaa kana hirtanii 1.8 kaa'uu dandeessu yoo barbaaddan hin ta'a. TF is equals to 1.8 TC plus 32 degree Fahrenheit. It is perfect ni dandeessu yookiin immoo hawaa gaasaanii 20 yoo salphistan 9 irra 5 TC plus 32 degree Fahrenheit argattu jechuudha. Xumurtaniitu jechuudha. So foormulaan keessan xumuraa maal ta'a jechuudha? TF is equals to 9 degree Fahrenheit. Egaa yuunitii kana kanatti isinii barreesseef yuunitiinis dirqama dhufuu qaba waan ta'eef jechuudha. Degree Fahrenheit over TC kun Celsiusdhaanii over 5 degree Celsius Celsiuswwan kun lamaan dhumarratti wal balleessaa asii Fahrenheit qabna kan nu hafu Fahrenheit qofa ta'a jechuudha. So foormulaan keessan xumuraa TC irraa gara TF jijjiiruu barbaaddan 9 over 5 TC Celsius plus 32 or 9.5 yoo hirtan 1.8 baay'isuu temperature Celsiusdhaan isinii kenname ida'uu 32tiin argattu jechuudha. Sirriitti isinii galeera jedheen abdaddaa. Fakkeenya isaa hojjennu amma 7.1 if the temperature of the surrounding is 50 degree Fahrenheit what is the temperature in degree Celsius? Egaa temperature naannoo jiru tokko degree Fahrenheit 50 yoo ta'e Celsiusdhaan temperature kuni hammam ta'a yookiin immoo degree Celsiusitti yommuu jijjiirtan hammam ta'a jedha jechuudha. Kennaman keessan degree Fahrenheitidhaan 50 degree Fahrenheit isinii kenname
barbaadaman keessan degree celsiusidhaan temperature kana kaa'adha jechuudha. So formula keessan barreeffattu jechuudha. Formula keenya irraa T is equals to 5 over 9 times TF minus 32 degree celsius ta'a jechuudha. So formula kana qabdu waan ta'eef lakkoofsota keessan bakka buusuudha jechuudha. So egaa unitiin sirriitti dhufa isiniin jedheera. So T is equals to 5 degree celsius egaa 100 degree celsius salphatee waan dhufe waan ta'eef inni kun celsius qaba jechuudha. Iddoo kana unitiin isaa akkamitti akka dhufu isinitti agarsiisuu fi hiruu 9 degree Fahrenheit 5 over 9 kun jechuudha. Ishiin kun celsius qabdi, ishiin kun immoo Fahrenheit qabdi jechuudha. Times TF egaa Fahrenheit dhaan meeqadha? 50 degree Fahrenheit. Hir'isuu 32 degree Fahrenheit argattu jechuudha. So kana immoo salphistan 5 degree Celsius over 9 degree Fahrenheit times isa kana yommuu walirraa hir'istan 50 minus 32 is 18 degree Fahrenheit. So degree Fahrenheit kun fi degree Fahrenheit kun asitti wal balleessa degree Celsius qofatu nu hafa jechuudha xumura irratti. Yoo 5 9 yoo hirtan yookiin immoo salphumatti 18 9 yoo hirtan 2 argattu 2 baay'isuu 5 10 degree Celsius ta'a jechuudha. Temperature kun xiqqoo ishii qorraadha jechuudha. Bifa kanaan jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya lammaffaatti haa dabarru. The temperature of a room is 20 degrees Celsius. What is the temperature of the room in degree Fahrenheit? Temperature daree tokko 20 degree Celsius yoo ta'e Fahrenheit itti meeqa ta'a kan jedhudha jechuudha. Ammas formulaadhuma keessan fayyadamuudha jechuudha. Waan biraan qabu kennaman keessan degree Celsius dha, kan barbaadamu degree Fahrenheit dha. Formula keessan bakka buufattanii xumuruudha jechuudha. So TF is equals to 9 over 5 TC plus 32 dha jechuudha. Egaa isa kana sila proof goone amma lakkoofsa keessan sirnaan bakka buusuudha jechuudha. Waan addaan qabu. So 9 degree Fahrenheit egaa 182 salphatee yoo dhufe kun immoo 100 degree Celsius ti waan ta'eef unitiin isaanii akkana ta'a jechuudha. 9 degree Fahrenheit over 5 degree Celsius times 20 degree Celsius kennamaa keenya jechuudha. Kuni plus 32 degree Fahrenheit. Then isa kana yommuu salphisnu yoo ilaaltu ta'e asitti Celsius qabna, asitti Celsius qabna wal balleessa jechuudha. So 9 meeqa jenneera sira 1.8 jenne. 1.8 baay'isuu 20 36 degree Fahrenheit arganna. Asii 32 degree Fahrenheit qabna. Kana lamanii walitti daatan 68 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Temperature kun gara Fahrenheit yoo jijjiirame isin galeera jedheen abdaddaa kutaa itti aanutti dabaru. The second one is temperature conversion between degree Celsius and Kelvin scale. Amma immoo Celsius fi Kelvin gidduutti akkamitti jijjiirraa taasifna kan jedhu ilaalla jechuudha. Ammas definition dhuma skeelota kana ilaaltu jechuudha. Maal irratti hundoofna jechuudha? Depending on the freezing and the boiling points of water. Kanumarraa proof goona jechuudha. Formulaan keenya sida maal jenneera? TC minus ice point in degree Celsius minus steam point degree Celsius minus ice point in degree Celsius is equals to isuma kana jijjiirra jechuudha. Fahrenheit jira sida kutaa darbe keessatti asitti immoo Kelvin goone jechuudha. So temperature in Kelvin scale minus ice point in Kelvin over steam point in Kelvin minus ice point in Kelvin. Isuma silaa sana Kelviniidhaan bakka buusne bakka iddoo kanatti maal jechaa ture kutaa jalqabaa keessatti yommuu Celsius fi Fahrenheit gidduutti ilaalaa turre iddoo kanatti TF jennee barreessaa turre jechuudha. So lakkoofsota kana sirnaan kaa'uudha. Hariiroo keessan baafattanii lamaanifuu proof gochuu dandeessu jechuudha. So akkuma sila ilaalle temperature Celsiusidhaan nuu kenname hir'isuu 0 degree Celsius qabxii baqina cabbiitii jechuudha. Irra 100 degree Celsius steam point yookiin immoo qabxii hurkaa'uu bishaaniitii degree Celsiusidhaan hir'isuu qabxii baqina cabbii wal qixa TK temperature Kelviniidhaan temperature sana jechuudha. Kelviniidhaan hir'isuu 273.15 Kelvin inni kun maal jechuudha? Qabxii baqina cabbii Kelviniidhaan jechuudha. Jala steam point in Kelvin 373.15 Kelviniidha jechuudha. Hir'isuu 273.15 Kelvin jechuudha. 273.15 Kelvin immoo qabxii baqina cabbii Kelviniidhaan jechuudha. Then isaan kana xumuruudha jechuudha. 0 kana dhiisuu dandeenya jechuudha. TC minus 0 100 minus 0 TC over 100 degree Celsius nu kennu jechuudha. So TC over 100 degree Celsius is equal to TK temperature in Kelvin minus 273.15 Kelvin
over 100 Kelvin. Egaa inni kun eessaa dhufe jechuudha 373.15 Kelvin hir'isuu 273.15 Kelvin kun dhibba dhufa jechuudha. Akkuma kan maali akkuma kan Celsius jechuudha. Hariiroon keenya maal jedha? Tc over 100 degree Celsius equals to Tk minus 273.15 Kelvin over 100 Kelvin. So nu criss agoonu ammaaf eenyu jijjiiruuf deemnu jalqaba irratti amma Kelvin gara Celsiusitti jijjiiruuf deemna jechuudha. So Tc over 100 degrees Celsius times 100 degrees Celsius equals to Tk minus 273.15 Kelvin over 100 Kelvin times 100 degrees Celsius ta'a. Then 100 degrees Celsius kanaan balleessuu dandeenya. Tc qofa asitti nu hafa. Gama kana dhuftan immoo inni kunis Kelviniidhaan inni kunis Kelviniidhaan Kelviniidhaan asitti wal balleessa Celsius qofatu nu hafa jechuudha. Dhibba tokko dhibbaan immoo maal ta'a jechuudha? Inni salphata yookiin tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu xumurarratti formulaan keessan Kelvin nu kenname tokko Celsiusitti jijjiiruuf Tc equals to temperature Kelviniidhaan nu kenname hir'isuu 273.15 degree Celsius ta'a jechuudha. Unit isaas ni dhufa formulaa keessan irratti bichaa isin lakkoofsota fudhanne sana iskeelii kennamanii yoo fudhattan exactly lakkoofsota kana argataa deemtu jechuudha. Okay. Egaa kun salphaadha. Celsiusidhaan immoo Kelvinitti jijjiiruu barbaanne gama lachuu 273.15 itti ida'uudha jechuudha. Gama kanattis ida'uu 273.15 hojjenne gama kanattis ida'uu 273.15 hojjenne maal arganna jechuudha? Tk is equals to Tc plus 273.15 Kelvin ta'a jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Lamaan isaanii gara tokkotti salphumatti jijjiiruu dandeessu. Amma fakkeenyota ilaallee settaa nutti adabaru. Okay, example 7.3. Water is boiled to a temperature of 72 degrees Celsius. What does a Kelvin scale read for this value? Egaa bishaan tokko hamma degree Celsius 72 amma degree Celsius 72 yoo ho'ifame temperature kuni Kelviniidhaan meeqa ta'a jechaa jira jechuudha. So unit keessan fayyadamuudha jechuudha. Simply Tc is equals to 72 degrees Celsius and the required one is Tk or temperature in Kelvin scale. So Tk is equals to Tc plus 273.5 Kelvin ta'a jechuudha. Celsius isin kenname 273.15 itti daataniit Kelviniidhaan ta'a jechuudha. Unitiin keenya duraan formulaa yommuu salphifnu akka nu dhufu isinitti agarsiisera jechuudha. So 72 plus 273.15 Kelvin is about 345.15 Kelvin ta'a jechuudha. So Kelvinitti temperature kun kana dhufa jechuudha. Yommuu daatan of eeggannoodhaan idaa kan argattu jechuudha. Fakkeenyi itti aanu example 7.4 the temperature of a hot metal is 573.15 Kelvin. What is the value of the temperature in degrees Celsius scale? Egaa temperature sibiila ho'aa tokko 573.15 Kelvin yoo ta'e temperature kuni degree Celsiusidhaan meeqa ta'a jedhee isin gaafate jechuudha. Isas formulaadhuma kana fayyadamuu fi Kelvin 573.15 qabnaa gaafatamaan keenya Celsiusidhaan formulaan keenya maalidha jechuudha. Celsius equals to the given Kelvin minus 273.15 ta'a jechuudha. So Tc is equals to Tk minus 273.15 Celsius ta'a jechuudha. Then Kelvin nu kenname 573.15 hir'isuu 2.73.15 ta'a jechuudha. Celsiusidhaan kana lamaan immoo wal irraasistan 300 degree Celsius argattu jechuudha. So 573.15 Kelviniin Celsiusitti yommuu jijjiiramu 300 Celsius akka ta'udha jechuudha. How can we convert the given temperature between degree Fahrenheit and Kelvin scale? Egaa temperature nu kenname tokko Fahrenheit fi Kelvin gidduutti akkamitti jijjiiruu akka dandeenyu steepii lamaan ilaaluudhaan yookiin immoo mala lama fayyadamuu dandeessu jechuudha. Malli inni jalqabaa egaa kitaabni keessan ofii keessanii xumuraa'edha. Sirriidha ofii keessanii xumuruu dandeessu jechuudha. Kanaafuu malli inni duraa maal inni jechuudha? Iskeeliidhuma keessan ammas define gochuudha jechuudha. Maaliif maal irratti hundooftanii? Depending on the freezing and the boiling points of water isuma irratti jechuudha. Hundaafuu nu hojjeta jechuudha. Kunis akkamitti ta'a jechuudha? So amma nuyi Fahrenheit fi Kelvin dubbachaa jirra waan ta'eef Tf minus ice point in F or in degree Fahrenheit over the boiling point of water in Fahrenheit minus ice point in Fahrenheit equals to the given temperature in Kelvin minus ice point in Kelvin over steam point in Kelvin minus ice point in Kelvin is perfect. Kunis sirriitti hojjeta jechuudha. Mala isa jalqabaati jechuudha inni kuni.
So isa kana bakka buufachuudha jechuudha. TF is equals to 32 degree Fahrenheit, ice point in Fahrenheit, over 212 degree Fahrenheit, the boiling point of water in Fahrenheit minus the ice point in Fahrenheit, 32 degree Fahrenheit, is equal to TK, the given temperature in Kelvin, minus 273.15 Kelvin. What is 273.15 Kelvin? It is the ice point or freezing point of water in Kelvin, over 373.15 Kelvin. That is the boiling point of water in Kelvin minus 273.15 Kelvin ice point in Kelvin. Isuma kana jechuudha. Lakkoofsota kana exactly isuma steepii kutaa jalqabaa irrattis yommuu Fahrenheit fi Celsius wal jijjiiru, kutaa lammaffaa keessattis immoo yommuu Celsius fi Kelvin wal jijjiiru kan ilaalleedha jechuudha. Ni hojjeta jechuudha. So hariiroo kana salphifachuudha jechuudha. Hariiroo kana yommuu salphifannu TF minus 32 degree Fahrenheit over 212 Fahrenheit irrisu 32 Fahrenheit 180 Fahrenheit nu dhufa jechuudha. Equals to TK minus 273.15 Kelvin over 100 Kelvin. 370.1 Kelvin irrisu 270.1 Kelvin 100 Kelvin nu dhufa waan ta'eef. Hariiroo kana fayyadamtanii Kelvin fi Fahrenheit gidduutti salphaatti temperature wal jijjiiruu dandeessu jechuudha. So mee jalqaba irratti nuyi Kelvin dha Fahrenheit akkamitti akka jijjiiru haa ilaallu. Maal jennee hariiroon keenya TF minus 32 degree Fahrenheit over 100 degree Fahrenheit is equals to TK minus 273.15 Kelvin over 100 Kelvin ta'a jechuudha. So kana mala herreegaa keessan yookiin immoo dandeettii herreegaa keessan fayyadamtanii TF fi TK dhaaf barbaaduu dandeessu jechuudha. Mee amma Kelvin nu kenname Fahrenheit akkamitti akka jijjiiruu ilaalla. Kana gochuudhaaf TF minus 32 degree Fahrenheit over 180 degree Fahrenheit times 100 degree Fahrenheit. Egaa isa kana kophaatti hambisuudha waan ta'eef karoorri keenya 180 kana gamalachuutti baay'isnaa jechuudha. Yommuu baay'isnu isa kana arganna jechuudha. TK minus 273.15 Kelvin over 100 Kelvin times 180 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Yommuu kana 180 akka salphatu beekamaadha jechuudha. Maal argattu TF minus 32 degree Fahrenheit is equals to TK minus 273.15 Kelvin over 100 Kelvin times 180 degree Fahrenheit argattu jechuudha. So yommuu kana isa gama kana yommuu salphisnu TF minus 32 degree Fahrenheit is equals to 180 over 100 into isa kana hunda isaatiin baay'isna waan ta'eef TK minus 273.15 Kelvin jennee barreeffachuu dandeenya jechuudha. Sanaan booda ishee iddoo kana jirtu salphifannee 32 kana gama kanatti finnee yoo idaane TF keessan argattu jechuudha. So TF minus 32 degree Fahrenheit equals to kana hawaa gaasaatiin yommuu salphisnu 20 jechuudha 9 shanaffaa ta'a jechuudha. 9 over 5 times TK minus 273.15 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Egaa hammattuun kun baay'ee murteessituudha jechuudha. Iddoo ishii dogoggoruu hin qabdanii exactly 9.5 kan erga gootaniin booda hammattuun bifa kanaan jiraachuu qaba jechuudha. Hunda isaa irratti raabsama waan ta'eef sanaan booda TF kophaatti hambisuuf gamalachuu 32 itti daatu jechuudha. Yommuu itti daatan formulaan keessan maal ta'a jechuudha. TF is equals to 9 over 5 TK minus 273.15 degree Fahrenheit plus 32 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Egaa iddoo kanatti TK minus 273.15 jechuun maal jechuu akka ta'e ni beektu jechuudha. Maal jechuudha iddoon kun degree Celsius dha jechuudha. Degree Celsius dha jechuudha. Kamtu TK minus 273.15 jechuun Celsius Kelvin nu kenname tokko Celsius jijjiiruu barbaanne formula kana fayyadamna. Salphumatti iddoo kana Celsius dha jechuudha. So malli inni lammaffaan isa kam jechuudha. Dura Celsius jijjiirranne sanaan booda immoo Fahrenheit jijjiirrachuu akka dandeenyudha jechuudha. Amma isuma kanarraa immoo Fahrenheit dha garamitti Kelvin akka jijjiiruu ilaalla jechuudha. Ammas maal jennere hariiroo keenya kan Fahrenheit fi Kelvin barreeffattu jechuudha. TK minus 273.15 Kelvin over 100 Kelvin is equals to TF minus 32 degree Fahrenheit over 100 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Kanaan booda gama Kelvin gama kanatti dabarfannu yookiin adursinu TK minus 273.15 Kelvin over 100 Kelvin times egaa kana kophaatti hambisuuf waan ta'eef gamalachuu dhibbaan baay'isna jechuudha. Dhibba kanas baay'isuu dhibbaa jennaani equals to TF minus 32 degree Fahrenheit over 100 degree Fahrenheit times 100 Kelvin jettu jechuudha. Then isa gama kana maal argattu
TK minus 273.15 Kelvin equals to TF minus 32 degree Fahrenheit over 100 degree Fahrenheit times 100 Kelvin argattu jechuudha. Unitiin keessan exactly isin dhufa isin sirriitti ilaalaa tokko tokkoon yemmuu jalqaba hariiroo keessan barreeffattan TK minus 273.15 Kelvin is equals to 100 over 180. Egaa isa kana akka silaasan gochuu dandeenya jechuudha. Times hunda isaaniitiif dhaabbatu waan ta'eef hammattuu kana exactly as kaa'uu qabdu. TF minus 32 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Then kana yommuu salphisnu maal arganna? TK minus 273.15 Kelvin equals to 5 over 9 TF minus 32 degree Fahrenheit in Kelvin ta'a jechuudha. So yommuu isa kana gamatti ceesifna jechuudha. Gamatti yommuu ceesifnu 273.15 Kelvinii idaana jechuudha. TK kophaatti mifachuuf yeroo san maal arganna? TK is equals to 5 over 9 times TF minus 32 degree Fahrenheit in Kelvin plus 273.15 Kelvin dha jechuudha. Amma kaa Fahrenheit nu kenname Kelviniti. Kanaafuu jalqaba inni kun maalidha jechuudha? Inni kun jalqaba fakkeenyaaf amma jalqaba Celsiusiti jira. Celsius irraa immoo gara kanatti jira jechuudha. So isheen iddoo kana jirtu kun maal taate jechuudha? Gadi Celsius taate jechuudha. 5 over 9 times TF minus 32 degree Fahrenheit kun Celsius akka ta'e ni beektu. So malli inni lammaffaa ilaallu maalidha jechuudha? Using step by step process dha jechuudha. Step by step dhaan caccabsitanis gara jijjiirra Fahrenheit fi Kelvin salphaatti argachuu dandeessu. So jalqaba irratti maal gootu jechuudha? You convert Fahrenheit to Celsius using the formula. Egaa Kelvin isinii kenname tokko yookiin immoo Fahrenheit isinii kenname tokko kan Fahrenheit yoo ilaalle gara Celsiusitti jijjiirtu jechuudha dursitanii. Gara Celsiusitti erga jijjiirtaniin booda lamaan isaaniiyyuu then ammamee Fahrenheit nu kenname Celsiusitti jijjiirtu jechuudha. T is equals to 5 over 9 times TF minus 32 degree Celsius ta'a jechuudha. Yoo Fahrenheit isinii kenname jechuudha. Then kan erga gootaniin booda maal gootu? Then you add 273.15 to the temperature in Celsius to convert it to Kelvin. Egaa Celsius isinii kenname immoo Kelvinitti jijjiiruuf 273.15 akka itti daatan sila ilaalleerra jechuudha. So TK is equals to TC plus 273.15 ta'a jechuudha. Kanaafuu TCtti dura jijjiirtu kana ta'a jechuudha. So TC jechuun ishee kam jenneerra? Isa kana jenneerra. 5 over 9 TF minus 32 jenneerra jechuudha. So formulaadhuma sila dubbanne sanitti itti deemne jechuudha. Gamalachuunu formulaan keessan TK is equals to 5 over 9 TF minus 32 plus 273.15 akka ta'u beekamaadha jechuudha. So mala kana fayyadamtanii Fahrenheit fi Kelvin gidduutti jijjiirraa hojjechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyota ilaallee haa xumurru. Okay, if the temperature of human body is 100 degree Fahrenheit, what is the temperature in Kelvin? Egaa temperature qaama namaa 100 degree Fahrenheit yoo ta'e temperature kun Kelvinitti meeqa ta'a kan jedhu. So kennaman keessan Fahrenheit dha, barbaadaman keessan Kelvin dha. Formula keessan yoo barbaadan step by step process fayyadamuu dandeessu yookiin immoo definitionii skeeliiwwan kanaa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Meenuyi step definition immoo skeelii yookiin immoo isuma duraan hojjenne sanaan haa fayyadamnu. So TK is equals to 5 over 9 into TF minus 32 plus 273.15 ta'a jechuudha. So lakkoofsota keessan bakka buufachuudha. 5 TF keessan 100 hir'isuu 32 Kelvin dha jechuudha. Kelvin yoo ta'u qaba. In salphata hin dhufa. Formula keessan irratti ilaalaa isiniin jedheera. Then yommuu kana salphistan 100 hir'isuu 32 meeqa ta'a jechuudha? 68 ta'a jechuudha. So 5 over 9 times 68 Kelvin plus 273.15 Kelvin ta'a jechuudha. Isa kana yommuu salphistan asirratti ilaalaa isin kaalkuleetara keessan fayyadamaati. So 68 kana 5 baastanii 9 yoo jirtan 37.8 Kelvin argattu jechuudha. 37.8 Kelvin. Egaa gatiin kun gatii Celsiusiti jechuudha. Isheen kun gatii Celsiusiti jechuudha. So 37.8 gatii Kelvin kana 273.15 itti daatu jechuudha. Yommuu itti daatan naannoo 310 Kelvin argattu. So TK'n keessan yookiin immoo temperature qaama namaa kun naannoo 310 Kelvinitti ta'a jechuudha. Yoo Fahrenheitidhaan 100 ta'e Celsiusidhaan immoo asumatti 37.8
Celsius ta'a jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif kanan qabadde isiniif dhiyaadde kana fakkaata jechuudha. Kutaa itti aanu keessatti ho'aan babal'achuu wantootaa ilaalla jechuudha. Thermal expansion of materials sirriitti ilaalla. Kanaafuu isin amma ammaatti chaanaalii kana subscribe godhuun jirtu taanaan maal eegduree subscribe gochuudhaan maatiidha. Maatii immoo taatan deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan bahadha. Akkasumas anaan illee na jajjabeessa. PDF video kana yoo barbaadan description box keessatti channel Telegramii kanaan isiniif kaa'u ta'a jechuudha. Achi keessa check gochuu dandeessu. Channelichas share waliif godhaa, join godhaa. Qabiyyee itti aanu kanaan mul arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Wallahi.